Dhiyeenya kana sochiin gama Tigraayin taasifamaa jiru walii galtee Piriitooriyaa faallessaa jedhe mootummaan federaalaa. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa har'a haala yeroo irratti ibsa miidiyaaf kenneeni kana kan jedhe ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasa Tulluu bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmed waggoota 6 darban keessatti rakkoo keessoo fi alaa dandamatee jijjiirama hedduu fiduu himan lola hidhattootaa fi humnoota mootummaa gidduutti naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee tarkaanfii mootummaan fudhate jedhaniin naannolee lamaanitti nageenyi bu'uus Dr. Laggasan himaniiru. ባሳለፍነው መጋቢት ወር የሸኔ ሽብር ቡድን በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ላይ የመከላከያ ኃይላችን ባደረገው አሰሳና ዘመቻ መጠነ ሰፊ ጃቢቶቴ ሰደርቤ ኬሳ ራያን ኢትሳ ኬኛ በኬወን ገሬን ሹሩር ኬሳ ሸኔ ኬሳ ሶቾቲ ዱላ ፊ ኦዴፈኖ ፉናኑ ታይሰን tarkaanfii guddaa fudhateera. Kanaanis miseensonni garee shororkeessichaa rukutamuun alattis bosona, holqawwanii fi bakkeewwan garichi waggootaaf qophaasaa to'atee bakka leenjii fi kuusaa loojistikii godhateetti fayyadamaa ture raayyaan ittisaa keenya to'ateera. Tarkaanfii garee shororkeessaa kan irratti fudhatameen naannolee gareen shororkeessichaa keessa socho'utti nagaa fi tasgabbiin bu'aa jira. Naannoo Amaaraatti hojii seera kabachiisuu hordofee naannichi gara nagaa fi tasgabbii guutuu ta'etti akka dhufu haalli taasisu uumameefira. Odeeffannoo sobaa fi dogoggoraa garaagaraan goomanii garee finxaalessaa fi hattuu wajjin kanneen hiriiran keessaa 12,000 ol kan ta'an waamicha godhameef fudhatanii leenjii haaromsaa fudhachuun jireenya nagaa jiraachuuf uummatatti makamaniiru. Miseensonni humna addaa duraanii 10,000 gadi hin taane sababa garaagaraa mufatanii bittinnaa'anii turan waamicha godhameef fudhachuun leenjii haaromsa keessa darbanii naannicha humnoota badiiraa ittisuuf ga'ee isaanii bahataa jiru. Warreen garee finxaalessaa fi hattuuf pirooppaagaandaa dhiyeessan miidiyaa hawaasaa gubbaatti Zuu27 diishqaadhaan rukutnee kuffisne jeneraal Abaluu kan jedhamu ajjeesne kutaa waraanaa akkasii haleellee jedhanii abjuutti fakkaate akka odeessan osoo hin taane naannoo Amaaraatti tarkaanfii milkaa'aa fudhatamaa jiruun naannichi gara nagaa fi tasgabbii gaariitti dhufeera. በአማራ ክልል እየተወሰደው ባለው ውጤታማ እርምጃ ክልሉ ወደ ተሻለ ሰላምና መረጋጋት መጥቷል. Dhiyeenya kana bakkeewwan naannoon Amaaraa fi Tigraay irratti wal dhabanitti walitti dhukaasuun akka ture gabaafamaa ture. Mootummaan Itoophiyaa ibsaarra kenneen bakkeewwan naannoleen lamaan abbummaaf irratti wal falman kanatti sochiin gama Tigraayin taasifamu seeraan alaa fi faallaa waliigaltee Piriitooriyaa ta'uu beeksisaniiru. ከሰሞኑ በትግራይ ክልል በኩል በአማራ አዋሳኝ አካባቢዎች የሚታየው አዝማሚያ ተገብነት የሌለው ብቻ ሳይሆን dhiyeenya kana gama naannoo Tigraay irraa bakkeewwan daangaa naannoo Amaaraatti haalli mul'ataa jiru fudhatama kan hin qabne ta'uu qofa osoo hin taane waliigaltee Piriitooriyaa kan cabsudha. Gaaffilee kaanii fi rakkoolee mudatan mariin furuu caalaa adeemsi daangaa humnaan kabachiisa jedhu dogoggora darbeerraa barachuu dhabu kan agarsiisudha. Uummata Tigraay yeroo ammaa nageenya isaa jabeeffataa jiru rakkoo marsaa biraaf kan saaxiludha. Tigraay ilaalchisee ejjennoo mootummaan jijjiiramne ibsawwan namoonni baasaniin tasumaan jijjiiramu. Eenyuun hin sodaachisu. Eenyuun iyyuu bifa adda ta'een hin fayyadu. Kana booda kallattii kaa'ame qofaan rakkinoonni akka furaman godhama. Gaaffiin eenyummaa fi daangaa murtee uummataa qofaan furmaata akka argatu mootummaan federaalaa kallattii ifatee kaa'eera. Bakkeewwan gaaffiin eenyummaa fi daangaa irratti ka'u hanga dhimmichi furmaata argatutti mootummaan federaalaa jechuunis raayyaan ittisaa keenyaa uummata naannichaa waliin ta'uun nagaa fi tasgabbii ni to'ata ni eegsisas. Kanneen buqqa'an haal duree tokko malee gara qeessaanitti deebi'uu qabu. Bulchiinsi bakkeewwan kanneenii filannoo uummataa qofaan hundaa'uu qaba. Haalli gaafa tasgabbaa'ee boordiin filannoo bifa walaba ta'een filannoo uummataa jechuunis riifarandamii gaggeessa. Naannoleen lamaanuu kallattii kana kabajuun raayyaa ittisaa naannoo sana jiruuf deeggarsa gochuu qabu. ሁለቱም ክልሎች ይህን አቅጣጫ አክብረው በአካባቢ ላለው የመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ማድረግ አለባቸው. Lola naannoo Oromiyaa fi Amaaraatti hidhattootaa fi waraana mootummaa gidduutti gaggeeffamuu ilaalchisee mootummaan yeroo garaagaraatti ibsa kennuun tarkaanfii fudhachuuf nagaan deebi'uu dubbataa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa wal dhibdee isaanii nagaan fixachuuf marsaa lamaan Taanzaaniyaatti mari'atanis walii galanii Oromiyaatti nagaan bu'uu hin dandeenye. US dabalatee biyyoonni lixaa lolli naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa akkuma kan Tigraay karaa nagaan akka xumuramu yeroo garaagaraatti waamicha gochaa turan. Hidhattootni faannoo ajaja qindaa'e waan hin qabneef waliin mari'achuun rakkisaa akka ta'es mootummaan beeksisee ture. Khalid Jamaal Bushuraa nama ganna 18 yoo ta'u nama gabaabaa Afrikaa jedhamuun galmee dinqisiisuu Afrikaan waraqaan ragaa kennameefira. Khalid seentimeetira 60 yookaan ciqilee tokko xiqquma caala.
aanaa kofalee ka jiraatan abbaan Kaaliid Jamaal Bushuraa beekamtiin nama gabaabaa Afrikaa jedhamuun kennameef homaa akka isaaniin hin buufne dubbatu. Ammoo guddisa mucaa akka malee gabaabaa kana irratti yaada isaanii BBC'tti himaniiru. Bartuu sagal sagaltamii saddeet irratti barreeffatanii waggaa sagalii osoo hin beekne akkanumaan harkuma qabaa olii gadi gara galchaa bitaa mirga deebisaa waa inni hajamuuf kunuunsaa manni yaalaa kaan hin jiru akkasuma badadaa ture. Waggaa sagalii akkasitti ture. Umrii isaa irraa waan mimmichuu sana aanan ofittuu malee aanan kaan illee aanan argamu kana hin dhugu. Haga ammaatitti hawaasatu gargaareetti gaafunuusa. Ijoollee kan biraa qabdu isin Kaaliid mucaa meeqaffaa keessanii? Ijoollee nama 10 keessatti darajaa arfaffaati. Ijoollee 10 qaba isaa waliin. Hirri isaanii ijoollee baay'ee dheerti. Isaa achi namni waan akkanaati wanna hin jiru. Soobichaa qof garii isaallee. Meesini Kaaliid gabaabaa ta'uusaa yoom bartan? Xiqqoo ture jedha. Xiqqooma nama sodaachisa biyyee soorechaa sanuma. Akkam nama sodaachisa jechuun? Akkasumas siqee xiqqoo rabbi gargaaree ol siqe malee. Xiqqoomaaf xiqqoo biseedha. Baay'ee xiqqaa ture jechuudha? Xiqqooma xiqqoo. Ogeeyyiin fayyaa waan sinitti manqabu hoggas? Baay'ee uumama naan jedhu. Mana barumsaa akka hin galle yookaan immoo akka hin baranne dhaga'e jechuun sababuma dugdallee akka dhukkubu viidiyoo wayii keessatti yeroo haasa'u dhaga'eera. Dugdallee lafti isaanii gisee tokko ni mataa dugdallee bifa kanallee ni mataa akkuma dhageeffatan mana barumsaa xiqqoo faadaansii mataa kana beektu gabana gisee gabaabaa kana itti faadaansii mataa kana yaada irratti hanqinni qabaa waan sanii jedheeti saragaa ta'edha ammoo waa isa barbaachisuullee haala isaa waan inni nyaataa ittiin bashannanaa deemu bashannana barbaada xiqqoo xiqqaa baay'een barbaadu waan ammoo la'uun xiqqoo yaala isaati. Kanaaf jechuudha kan mana barumsaan seenne. Mana barumsaan seenne mana qaraatti wayii seenee awwala quraana daamaa kana. Nama baay'ee gabaabaa beekamaa akka ta'u yoom dhageessan jechuun akkamitti dhufanii sartifikeetni illee akka kennameef argeen jira waa'ee isaa natti himame. Sartifikeettiin kennamee malee wanti dhumaata kaarii tokko hin jiru waan tiraanspoortii nuun kenninu. Asiin waamtee Addis Ababaa nu fiddee achiin nu gabte kadhataa galee jira. Seerumni isaa seentimitira 60 jedha sartifikeeta kenneeti isuma nu kennee nu aree maama wanti nu gargaaru jiru. Yoomi kun yoom ta'e? Idaarii bulii 30 irratti. Gara fuulduraatti maal hojjechuu akka barbaadu faa waan sinitti mee qabaa? Haadhi yoo nasimu nama baay'een saalfata gibee tokko ofiillee gargaaramee barachuu barbaada barumsa maraa barachuu barbaada biyyaallee yoo rabbi waan haa godhu biyyaallee bu'aa buusuu barbaada waan biyya rakkisu waan hallee dirjiitii tokko uummatee ka'ee dirjiitii kan keessatti barsiisaa qaxaratee ofii gillis barachuu barbaada naanaasa yoo naanaasa qaroo namaati anuma daangessee baajata dhagaarraa waa inni hajamu kulli guutuu dadhabuurraa addaan ga'e malee nama daangaa qabu miti hanqina kiyyaaf akkanas kafaalamee na waliin hafee. Sababa neetwoorkiin sagaleen qulqulluu ta'uu dhabuuf dhiifama isin gaafanna. Kaaliid fedhiinsaa maali ka jedhu irratti yaada gabaabaa kana waa'ila koo Habtaamuu Xibabuutti himeera. Gara fuulduraatti maal ta'uu barbaadda? Barachuu barbaada. Barattee maal hojjechuu barbaadda? Waa mara. Hiriyoota qabdaa? Mee waan hojjettu natti himi? Waa maraan hojjedhatan. Akkasi dhukkubullee yeroo haasoof dhaga'een ture natti himi? Dhugdaleerraa gisee baay'ee dhukkuba. Dhaphee birannaa dhukkuba. Waliigaltee Itoophiyaan Somaalilaand waliin dhimma ulaa galaanaan waliigalaniin walqabatee Soomaaliyaan ambaasaaddara Itoophiyaa ari'uun gabaafame. Dabalataan waajjira qoonsilaa Puuntilaandii fi waajjiraalee qoonsilaa 2 Somaalilaanditti argaman akka cufaman murteessuu ishee Reuters aangawoota Soomaaliyaa waabeffachuun gabaaseera. Dhimma ambaasaadarri Itoophiyaa Soomaaliyaadhaa akka deebi'u taasifameen walqabatee dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Nabiyyuu Taaddala dhimmicha irratti odeeffannoon qabu jechuun Reuters gabaaseera. Itoophiyaan walabummaa biyya Soomaaliyaa keessa seenaa jirti jechuun tarkaanfii hatattamaa fudhachuun qoonsilaawwan Itoophiyaa Hargeysaaf Garaawee keessa jiru torban tokko keessatti akka cufamu ministeerri haajaa alaa Soomaaliyaa ibsa baaseen beeksiseera. Dabalataan ambaasaaddara dabalatee dippiloomaatotni Itoophiyaa guyyoota 3 keessatti Soomaaliyaa gadhiisanii akka ba'an ajajuu ibseera. Itoophiyaa fi bulchiinsi Soomaaliyaa irraa walabummaa labsatte Somaalilaand ji'a 3 dura walii galtee ulaa galaanaa raawwachuun isaanii biyyoota lamaan gidduu muddama uumeera. Waliigalteen falmisiisaan erga raawwatee ji'a 3 booda amma murtee darbee kanaaf wanti sababa ta'e hin ibsamne. Haa ta'u malee ibsi ministeera haajaa alaa murticha kan fudhateef walabummaa tokkummaa fi tokkummaa daangaa Rippaabilika Federaalaa Soomaaliyaa
eeguuf akka ta'e ibsee jira. Murteen Soomaaliyaa kun tibbana Soomaaliyaaf beekamtii dhoowwachuu kalabsatte Puuntland gara Itoophiyaatti jila ergitee booda dhaga'ame. Ministeerri maallaqaa bulchiinsa hamma tokkoof bulchituu Puuntland guyyaa roobii daawwannaaf Finfinnee seenuun ministeer deetaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa waliin mari'ataniiru. Mootummaan Itoophiyaa waajjiraalee qoonsilaa Somaalilaandiif Puuntland keessaa qabdu akka cuftu murtaa'uun isaa rakkoo Soomaaliyaan bulchiinsota kana waliin qabdu kan agarsiisudha. Kaabineen mootummaa Puuntland sanbata darbe walga'ii hatattamaa taa'een mootummaa federaalaarraa amantaa dhabuu eeruun beekamtii amma dura kennee ture shaaruu ibseera. Sababiin ammoo paarlaamaan Soomaaliyaa pirezidantiin biyyattii ministeera muummee aangoorraa buqqisuu akka danda'u aangoo dabalataa raggaasuu isaati. Soomaaliyaatti ambaasaaddara Itoophiyaa akka ta'an Muktaar Mahammad kana dura waa'ee Soomaaliyaa wanti miidiyaatti dubbatan mormii kaasee ture. Isaanis boodarra dhiifama gaafataniiru. Waliigalteen Itoophiyaa fi Somaalilaand Itoophiyaaf handaara galaanaa kiiloomeetira 20 bal'atu kennuu irratti hundaa'a. Itoophiyaan bakkee kanatti buufata humna galaanaa akka hundeessitu booda keessas Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa ni kenniti jedhamuusaa hordofee Soomaaliyaan mufii guddaa dhageessisteetti. Dhimmichas dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti geessiteetti.